nama jechuun nama cimaa jechuun namoota badaa ta'anii fi namoota rakkisoo ta'an nama sirreessuu danda'eedha. Hoogganaa cimaadha jechuun hojjettoota rakkisoo ta'an, hojjettoota baay'ee amala gaarii hin qabne karatti qabee sirreessee bulchuu kan danda'u jechuudha. Hiriyaa gaariidha, hiriyaa cimaadha, hiriyaa dhugaati jechuun hiriyaa isaa yookaan hiriyaa isii isa badaa ta'e, isa waan gaarii keessan oolle, isa bakka gaarii hin oolle ofitti qabdee sirreessee daandii gaariirra akka inni deemu gochuu danda'udha. Haadha manaa gaariidha kan jedhuun abbaa warraa isii kan badaa ta'e, kan bakka hin taane oolu, kan waan taane keessa oolu, ka haala amalli isaa gaarii hin taane ofitti qabdee sirreessitee daandii gaariirra akka inni deemu, maatii isaatiif akka inni yaadu gochuu dandeessedha. Abbaa warraa cimaadha kan jennuun haadha warraa isaa amala gaarii hin qabne, haadha warraa isaa loltu, haadha warraa isaa mufattu ofitti qabee sirreessee jaalala mul'isee fi waliin jiraachuu danda'udha. Kanaaf keessattuu yeroo ammaa kana maatii diigaa kan jiru jechoota akkanaa kana. Yoo abbaa warraatii fi haati warraa isaan lamaanuu badaa taanii alatti tokko keessaa cimaa taanan wan rakkoo tokkoo dandahee obsee maatii san osoo hin diine ceesisuu hin danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaa gochuu